keessanii nagaadha. Nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatan siin jechaa hordoftoota kiyya. Egaa isiniif deebi'ee dhufeen jira jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u, hunduma isaa dabarsinee isiniif dhufeen jira jechuudha. Mee akkam jirtan warri na yaaddan, warri immoo na yaadnes ani nagaa kootii galanni waaqayyoof haa ta'u isiniin jecha. Egaa har'a immoo wantoota xixiqqoo tokko wantoota nama miidhan wantoota har'arra teenyee borii keenya nu mudata jennee hin yaadne tokko isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Innis maal seetanii hordoftoota kiyyaa egaa samoona kana nan badeen ture, baay'een badee. Sababni isaatis waa xiqqoo viidiyoo isiniif hojjedheen ture jechuudha. Egaa akkuma na argitanii dhukkubsadheetiin ture jechuudha. Dhukkubbiin kiyyas sababa maalitirraa kan ka'e si dhukkubee maal taate si dhukkubee warri naan jettanii kan na gaafattan jechuudha. Egaa yeroo biyya namaa jirrutti nuti of eeggannoo hin godhannu. Of eeggannoo wanni jedhamu nu bira hin jiru jechuudha. Akka barbaannetti hojjennaa sa'aatii nyaannu hin qabnu jechuudha. Fakkeenyaaf ana akka kootiitti yeroon isaanii qopheessutti qopheessee yeroon geessee isaan nyaatanii akkasumas immoo hagan meeshaa itti hojjedhe sana qulqulleessee yoon garanaas deebi'utti isaan nyaatanii geessan deebi'ee saanii isaan itti nyaatasanii fi iddoo isaan itti nyaatasan na walawwala jechuudha. Yoon akkas deebi'e immoo fakkeenyaaf kana laaqana yoon hojjedhe galgala immoo irbaata tugaa jechuudha. Irbaata san kaa osoo ani yaadatiin jechuudha. Iraannillee kan natti ga'u mee meeqa keessantu nyaata gahaa yookaan immoo yeroo isaa eeggate biyya namaa keessatti nyaatanii beektu mee in nyaattu yeroo keessan eegdanii kana qofa naaf deebisaa. Akkasumas immoo jireenya keenya har'aarra teenyee jireenya keenya boruu miidhuu hin qabnu. Kanaafuu of eeggannoo guddaa godhachuu qabdu jechuudha. Shamarran biyya Arabaatiif gorsa ani qabudha jechuudha kuni. Yeroo baay'ee of dagannaa kan ganama nyaanne galgala eegna bishaan dhugnu yerumaa hin qabnu jechuudha. Yeroo qabnutti immoo tariitii yoo bilbila qabaanne bilbila keenya ilaallaa. Yoo isinii galee yoo bilbila qabaanne bilbila ilaallaa. Yeroo keenya maatii waliin haasa'uu yookaan hiriyoota waliin taphachuu haala saniin dabarsina ta'a. Yeroo kana keessatti immoo of dagachuu ta'a jechuudha. Kanaafuu of hin dagatinaa isiniin jechuu barbaade. Tanaan yeroo baay'ee ijoolleen biyya Arabaatii galanii gaafa dhukkubsattuu ta'anii mul'ata jechuudha. Keessattuu darbee immoo ijoolleen biyya Arabaatii galan maraattota yookaan immoo sammuun isaanii tuqamoodha nuun jedhanii maqaa hin taane nuuf moggaasu jechuudha. Kanaafuu immoo maqaa akkasii sanirraa of eeggachuudhaaf maal gochuu qabnaa warri jettanii tokkoffaa irratti nyaata keessan yeroodhaan nyaadhaa, bishaan dhugaa, akkuma hojjettanitti fayyadamaa jechuudha. Akkasumas immoo alkoolota garaagaraa alkooliiwwan ittiin miicitan kana harkaan jechuun wantoonni harka isin kukkutan jiru. Akkasumas immoo foolii badaa kan kennan wantoonni akka ispiree fakkeenyaaf ispireen gaasiidhaan qulqulleessan tokko baay'ee miidhaa guddaa qaba jechuudha. Sibiilota kan baasu sibiila zaagee wantoota akkasiisan kan ittiin riganii baasan ispiree wayii jira. Isaanirraa illee foolii isaarraa of eegaa isin jechuu jaaladha. Maaliif jennaan wanti narra gahe kun akka isinirra gahu waan hin barbaannee fi gorsa xiqqoo tana isiniif qooduu barbaade tanan jechuudha. Waa baay'eetu jira biyya ofii keessa gaafa galanii bultii godhachuu jira.
bultii keessatti immoo daa'ima godhachuu barbaadu jira. Gaafa daa'imni sun uumamu hanqinoota garaagaraatiin muudamuu dandeenya muudachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf hanqinni dhiigaa nu muudachuu danda'a, dadhabbiin baay'ee nu muudachuu danda'a hin beekamu jechuudha. Anis kaasanumarraa kan ka'edha kan na dhukkube. Kanaafuu wantoota akkasii sanirraa of eeggannoo guddaa godhadhaa isiniin jechuu barbaade. Tananii isiniin jedha maaliif jennaani erga waan narra gahe kan isiniif hin qoonne ani bu'aan kiyya maalidha? Maaliifi wanni na mudate kun hiriyoota koo gaafa mudatu arguu hin barbaadu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan. Kanaafuu fayyaa keessanis eeggachaa hojii keessan hojjetadha. Isa boru har'a itti xaartan kana boru itti gammadanii jiraachuu fi fayyaa qabeessota taatanii jiraachuu fi har'arra teessanii fayyaa keessan eeggachuun dirqamaa isiniin jedha jechuudha. Akka kootiitti ofii kiyyarraa kanan arge jechuudha. Ofii kiyyarrattiin arge waan ta'eef miidhamuu ofii kiyyaa kanammoo hiriyoonni koo akka miidhaman hin barbaadu. Amma isinii danda'ameen nyaata yeroodhaan fayyadamaa. Dhugaa dubbachuu fi qilleensi biyya keenya haa ta'uti gaarii osuma ta'u nama yoo achi deemne achi as deebine qilleensi biyya keenyatis nu dida jechuudha. Maaliif hir'ina qabna jechuudha. Ofii keenya gogaa keenyatu addaata malee keessi keenya dhumaadha. Kanaafuu qilleensi biyya keenyatis nu simachuu dida jechuudha. Yeroo tokko nu simachuu dida. Nu simachuu didee gaafan waa barbaannu fakkeenyaaf shamarri takka eega heerumtee tariitii dura bultii qabaachuu dandeessi ta'a. Duras bultii osoo hin godhatin gaafa deemtu bultiitti seenuu dandeessi. Kanaafuu gaafa bultiitti seentu san immoo ilmoo barbaadu jira. Akkuma dura isiniin jedhe jechuudha irra deebi'uun hin barbaachisu. Kanaafuu kana isiniin jedha oduu isinitti baay'isu. Warroonni mana kanaaf immoo haaraa taatan sabskiraayibii, sheerii, laayikii, koomentii gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Gaafii qabaattan gaafii na gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Gaafii barbaaddanii isiniin jedha. Galatooma.